harka wayyaa jalaa jechuun maal jechuudha? Waan akka himoo kan soba irratti hundaa'ee tokko ni jiraami. dhageen beeku garuu tilmaama soba dhugaa fakkaatu jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota OGMS Media. ka ishee jette. Kun bashannana OGMS. Ashamaa harka fuune hordoftoota OGMS Media nageenyi keenya bakka jirtan maratti isin haa qabu jechaa kun bashannana OGMS ti. Bashannanni OGMS keenya eegaleeti jira. Namoota guyyaa fi yeroon walitti nuuf dhufan gaaffilee barsiisoo fi bashannansiisoo ta'an gaafachaa turtii kan taasisnu ta'a. Isin hanga xumuraa sagantaa keenyatti nu daawwachaa nu waliin bu'aan affeerraa keenya. Qophicha waliin ani Boontuu Dastaati. Gama ogeessa kaameraatiin Sanyii Hirkoo nu waliin tura turtii gaarii. Yemtu ta'uu keef guddaa galatoomii maqaa keenya jira. Maqaa kiyya Sabboontuu. Ishii maqaan koo Baayisaa Gaaddisaa jedhama. Maqaan koo Kaasas Jifaaraa jedhama. Maqaan kiyya Israa'el jedhama. Maqaan koo Boontuu Alleeqan jedhama. Warquu Tarrafaa akka Waaqnaan jedhani. Maqaan koo Warquu Asaffaa Dajaneen jedhama. Mararaa Mangistuu jedhama. Kun bashannana OGMS ti. Akkas jedha gaaffeen si gaafadhu. Bakka Oromoon Gujii Ardaa Jilaa itti gaggeeffatu maal jedhama? Beeku. Naadarfu. Baalli wal harkaa fuudhinsi baalli akka ta'e hin beeku garuu bakka isaan beeku. Kan Oromoo Gujiiti Ardaa Jilaa jechuudha. Bakka Oromoon Gujii Ardaa Jilaatti gaggeeffatu. Hin beeku. Yaalime. Hin beeku lakki. Hin beeku. Bakka Oromoo Gujii itti gaggeeffatu naa dhufuu hin dandeenye. Yaalime. Tarii Odaadha. Gujiin itti gaggeeffatu lakki naa dhufuu hin dandeenye. Gadaanu? Kasadama. Bakkisaa yoo gadaanu. Wanta. Boorana keechaa? Gujii Oromoo Gujii. Oromoo Gujii. Maali gaggeeffamu? Bakka Oromoon Gujii Ardaa Jilaa itti gaggeeffatu. Odaa jala gaggeessu. Jalatti gaggeessu. Mislenyal. Itti fakkaata? Moo yaalta? Akkasin jedhee odaa jala. Boorana keessa garuu iddoo isaa hin beeku. Boorana keessa natti fakkaata. Isaan beektu? Hin beeku bakka hin beeku. Yaaltu? Hin beeku waan hin barre waan hin beekne tokko. Waan hin barre tokko hin beekne tokko yaaluuf hin ulfaatu waan ta'eef hin beeku. Abbaa Gadaa. Gadaadha? Akkasii miti akkasanatti fakkaata. Waan beeku miti lakki. Yaalime. Yaalee waan hin beeku miti anu hin beekne. Yaaltu? Gaaficha osoo itti yaadatee na gaafachuun deebisuu hin danda'a garuu waan itti yaadneef anis akkuma carraa ta'e karaarra wanti hin jiru. Mee bokkoo. Tamanta. Mee bokkoo jedhama baay'ee. Bakkichi. Tamanta. Jechuun maqaa addaa qabaate hin beeku garuu naannoon sun mee bokkoo jedhama. Mee bokkuu. Kasadama? Tamanta. Yaa. Moo yaalta takka? Mee bokkuu. Kun bashannana OGMS ti. Gaaffii lammaffaa hibboodha. Hibboo. Hibbaka. Ni deema hin dhaabbatu. Maali? Karaa. Hin dhaabbatu? Ni deemaa hin dhaabbatu. Naa jijjiirra. Karaa jetteetta. Karaa ta'uu danda'a jetteetta amantaati. Ni deemaa hin dhumatu karaa ta'a. Dhumatu miti hin dhaabbatu. Dhaabbatu ardii. Ardii hin dhaabbatu. Karaa noo bakka. Ni deema hin dhaabatu. Gaaddidduudha. Hin dhaabbatu. Ni deema dhaabatu. Aduudha. Aduu hin dhaabbatu.
Aduun inuma deema malee hin dhaabatu. Itti amantaa? Deemuu isaan argaa jira malee isaa dhaabatu hin argine garuu. Kanamsa kan fudhannarree ma deebisa. Itti amantaa? Aduu dhedhee yaada. Itti amantaa miti? Karaa. Daandii? Bakka tokko geessee dhaabbattu ture. Yaa'u intana maalla. Karaa lafti waan hin dhaabbannee fi dhaabbii waan hin qabneef karaadha yeroo kan beekutti nu biratti akka dubbatamu hundi karaadha. Amantaa? Ni deema hin dhaabatu. Biiftuu beektee? Amantaa? Biiftuu. Dhaga'ee hin beeku garuu tilmaamaan jedha. Mee yaalmee caraata akkasii kenna. Ni deema hin dhaabatu. Biiftuudha yookiin qilleensa baqa? Waan keessaa? Qaala keessa. Biiftii moo qilleensa jenna? Biiftuu. Amantee? Ni deema dhaabbatu. Biiftuudha? Biiftuun inuma deema dhaabbatu? Yaa galgala malitti malee hin dhaabbattu walittti kanatti fakkaata. Mee yaalmee caraata akkasii kenna. Inuma deema dhaabbatu. Mee maali? Qilleensa? Qilleensa? Qilleensi dhaabbatu ture? Qilleensi hin dhaabbatu akkamitti dhaabbata? Dubbisee dhaabbatu? Inuma jira bara qilleensa amma as keessa jira miti kan dhaabbannu kana qilleensa keessa deemaa irraa waan ta'eef qilleensa natti fakkaata. Mee carraa xumuraa sii kenna. Inuma deema dhaabbatu. Deemee dhaabbachuu. Lakkoofsa ta'in namni albaata. Lakkoofsa dhuman qabu kaa. Yaaliin kee gaariidha. Mee kamaa fudhannu deema deebii kee ani keessaatiin. Lakkoofsuma kanatti dhiyaatan natti fakkaata. Lakkoofsa? Amantaa garuu? Ta'uu mala garuu yaa'u isuma natti fakkaata. Ni deema hin dhaabbatu laga. Amantaa? Beeku laga natti fakkaata. Si fakkaata moo amantee mallaqa? Hin deema hin dhaabbatu laga. Umrii. Umriin hin dhaabbatu? Carraa xumuraa. Karaa. Karaan dhaabbiin qabu? Yaa'u abbaa fite malee ma deeman. Kanaaf amma deebii kee keessaa isa kam fudhanna tokko isaa? Tokko isaa isa kam fudhanna? Karaa. Isatti amanta? Itti amanta miti? Ni deeman dhaabbatu. Iftuu antana urjii. Urjii dhaabbatu? Addees. Addeessi Addees waan gizeetti deemtu waan dhaabbatu fakkaata garuu hin dhaabbatu. Kanaaf addeessaari. Natti fakkaata garuu yaa'u anuun beeku laki anuun beeku. Nama jettee nama keessaa kamtu taare? Lama jedhee miti addeessuma laki. Addeessa. Addeessa. Tawanta. Addeessuma jedha garuu. Bashannana OMS. Gaaffii sadaffaan akkas jedha. Miidiyaa hawaasaa yookiin sooshaal miidiyaa maal fayyadamna? Hundumaan nan fayyadamu. Maal fa'a? TikTok, Telegram, WhatsApp. Kan jibbitu qabdaa keessaa? Hin jiru. Sadan tokko nan fayyadama. Facebook, TikTok, Instagram. Keessaa kan jibbitu qabdaa? Kan jibbu qabu yaa'u miidiyaa hawaasaa irratti garuu yaa'u waan badaas jira, waan gaariis jira. Waan gaarii keessumaa fudhachaatuma dabarra malee garuu yaa'u. Kan jibbitu qabdaa? Sooshaal miidiyaa isaan fayyadamtu keessaa? TikTokiin kun yoo baay'ate gaarii miti. Maaliif jette? Maaliif jette? Jechuun amala nama beelleessaa, hojii nama dhabsiisaa, akkas araada nama qabsiisaa jechuudha. TikTok. Like. Maaliif? Goota koo qofa fayyadamu? Sa'aatiin jalaa fudhata waan ta'eef TikTokiin illee gisee muraasa keessaan ilaala.
akkas. Sooshaal miidiyaa kana keessaa wanta jibbitu qabda. Waan jibbu ni jibba sirii jibba. Kan dabarsan yaada gadhee namarraan eegamu yaada dabarsan hin jiru. Waa'ee siyaasaa nama walitti nama kaasuuf waan baay'ee haasawantu jira. Isaan hin jaaladhu. TikTok kan fayyadama. Jechuun TikTok irra guddaa miti garuu TikTok ilaala waanuma highlightum. Facebook illee darbee waan akka Imo kan xixiqqoo social WhatsApp kanallee Telegram common educationii baay'een achirraa waan darbu sababuma kana. Kana keessaa kan jibbitu qabda. Kan jibbu maaliif itti fayyadamee miidhaa isaas faayidaa isaas baay'een barree Instagramii dhaan fayyadamee hin beeku akka mana jibbisiisee. Maaliif jibbu? Akka mana jibbee bakka toluu. Oma faayidaa isaa addatti inni qabu hin argine warra kanarra. Waan inni hojjetu warri kaanis hin hojjetu waan ta'eef viidiyoo ta'e TikTok irra jira. Waliin haasa'uu ta'e messengerii irraa haasa'uuta. Kanaafuu faayidaan sanatti hin mul'anne fayyadamee hin beeku. Ani Feesbuukii, Telegiraamii, TikTokii, Yuutuubii Kan jibbitu qabda keessa. keessa kan hin jibbu. Hundisaayyuu informationii akkaataa itti fayyadama keenyaa waan ta'eef waan jibbu qaba. TikTokii nan fayyadama. Facebookis nan fayyadama. Telegiraamii, Imos nan fayyadama. YouTubeis nan fayyadama. Kana keessaa kam jibbita? Kana keessaa kanan ani jibbu hunda isaanan jaaladha garuu TikTokii keessatti wantoota tokkoon jibba malee kanan jaaladhus baay'eedha. TikTokii, Facebookii, WhatsAppin illee na fayyadama. Akkasumas immoo YouTubii kanneen na fayyadama. Kana keessaa kan jibbitu qabda. Hin qabu. Hundaan jaalladha. TikTok kan fayyadama. Bakka online illee fayyadama. Online nama fayyadama. Inni isa qabu. Naka Imo. Imo. Sooshaal miidiyaa keessaa kan jibbitu qabda. Kan hin jibbu. Nakki oomayyuu hin jibbu. Hin jibba. Kanuma faana wal qabachuudhaan fayyadama miidiyaa hawaasaa irratti wanta ati taajjabde jira. Wanti ani taajjabee ni jira garuu maalinni inni amma TikTok keessatti waan sirrii hin taane tokko ni gadhiisu. Innis maalidha kan namni tokko kan hojjetu san jechuun kan soba irratti hundaa'ee tokko ni jiraami. Amma dhugaadha jettee ati ni fudhatta garuu wanti sun soba ta'ee ni argama. Amma fakkeenyaaf namni tokko yoo otoo uumaa tokko hin ta'in ta'ee jedhanii kan maannoo sooshaal miidiyaa irratti kan gadhiisan jira. Isa fa'aa nan taajjaba. Dhiisuu qabu jechuun qaba. Jechuun namni sun yoo arge waan gaarii miti kan keessa isaatti uumamu waan ta'eef osoo dhiisanii bareedaa jireenyaadha. Wanti ani taajjabe bargit namoonni tokko bu'aadhaaf jecha waan isaanii fi mallee waan isaan irraa hin fakkaanne waan isaan irraa hin bareenye tokko kan hojjetan baay'een isaanii jiru. Namoota akkasiitiif immoo ergaan ani qabu faayidaa argatan sanaaf osoo hin ta'in dhaloota fakkeenya akkamii ta'uu dandeenya barumsa akkamii kennuu dandeenya jedhanii osoo itti yaadanii natti tola. Kanaafuu sooshaal miidiyaan kun akkam ta'uu qaba jetta akka keetti? Sooshaal miidiyaan kun akka ta'uu qabu akka fakkeenyummaa gaarii mul'isuu danda'u tokkotti osoo adeemame gaarii jedhee yaadaan dhaloota dhufuufis dhaloota ol adeemaadhaafis waan dhaloonni irraa baratu tokko waan dhaloonni irraa barumsa argatu tokko osoo itti fayyadamanii baay'ee gaarii jedhee yaada. Waan inni taajjabu baay'eedha garuu miidiyaan hawaasaa akka nuti itti fayyadamnedha. Yoo nuti karaa gaarii karaa irraa barumsa argannu irraan itti fayyadamne dhiibbaa nurraan ga'uu hin qabu garuu dhaloota ammaa irratti tokkoffaa yeroo keenya qisaasisuudhaan informationii gaarii hin taane yookiin immoo maddisaa hin beekamne dabarsuudhaan yookiin dhaggeeffachuudhaan gara hin taanetti oofuu danda'anna kanadha. Kanaaf akkam ta'uu qaba jettee yaadda?
Amma itti fayyadamuu qabnu qofaa fayyadamuu yookiin immoo wanta barbaachisaa ta'e qofarraa fudhachuu qabna. Wanti na tajaajibeen jira. Baga na gaafatte gaaffii kana dhugaa. Waa'ee na tajaajibee beektaa haasaa namaa keessaa fakkeenya namni tokko biyya tokko jiraachuun jaallata. Biyya tokko fakkeenyaaf ati eessaa dhufne haa jedhu fakkeenyaaf biyya ta'e wayitii dhufte Oromiyaa keessa haa ta'u naannoo biraa haa ta'u biyya ta'e dhufte Adaamaa jiraachuun jaallatta. Garuu immoo dhalataa Adaamaa hin jaallattu. Nama akkasii fi yaada akkasiin jibba. Erga naannoo sana jaalladhee nama naannoo sana jiraatullee jaalladhee ma walii yoo jiraadhe wayi. Wantichi kun immoo biyya keenya keessatti baay'ee bal'atee jira. Iddoo fe'ee dhufee as jiraachuu lafa isaa nama isaa hojii isaa hin jaallata. Nama achii garuu hin jaallatu. Ijoolluma achii na jibbisiisa. Ijoollee achitti heerumuu hin barbaadu. Ijoollee achii fuudhuu hin barbaadu. Garuu immoo achi jiraata. Waan kanan jibba. Sooshaal miidiyaa irraa kana jibba. Kanan jibba. Sooshaal miidiyaa irra darbee namarraallee kanan jibba. Kanaafuu maal ta'uu qaba jettee yaadda? Maal ta'uu qaba jedheen jaalladhu beektaa? Namni bakkuma jiraatu sana yoo biyya kana nama isaas hin jaallatu ta'e biyyuma isaa jiraata. Ganda haa ta'u, naannoo haa ta'u, godina haa ta'u, biyya biraallee haa ta'u. Biyya hin jaallanne nama isaa hin jaallanne tokko hin naqiin. Biyyuma isaa sana jiraata. Dhaqe taanaan garuu achi jaallate lafa isaa jaallate taanaan nama isaas jaallate qeessaa isaa jaallata. Kana kanuma. Yaa akkuma duratti siin jedhin wanta ajjabee nama hojjeteef gaariidha. Barnootaalee irraa arganna. Garuu nama taa'ee ilaaluuf illee nama irraa barumsa argatu hin jira. Garuu immoo akkasumatti miidhaa hin qaba. Gizee isaan hojjetanitti ijoolleen faa daa'imman barumsa isaanii dhiisanii gara biraa akka yaadani godha. Soba dhugaa fakkaatu jechuudha. Inni immoo garan taanetti nama oofaa jechuudha. Akkam ta'uu qaba jetta kakeetti? Akka kiyyatti osoo to'annoo qabaatee jedha. Minaalbaata akka biyya keenyatti hin beeku garuu akka biyya guddatanitti jiranitti fakkaate osoo to'annoon sun jiraate gaariidha. Badaa fi yaraa addaan baasanii jechuudha. Miidiyaa akkasitti osoo jiraate gaariidha. Wanta ajjabee ammatti waan kolfaa kana irraa agarra malee yaa'u inni taajabni hin qabu lakki hin qabu. Sooshaal miidiyaan kun akkam ta'uu qaba jetta? Akkanumatti osoo itti fufee hin jedha. Fayyadama wal qabatee keessayyuu kan akka TikTok irratti wantoota baay'ee namoonni kallattii adda addaatiif fayyadamaa ta'anii hojiilee baay'ee namoota adda addaati uumuu yuutuubiinis miidiyaaleen hedduun hojii adda addaa karaa sirrii ta'een kan nama fayyadan karaa sirrii ta'een kan gaggeessan fayyadamaa ta'uu isaanii sirriitti irraa hubadheen jira baay'ee. Sarara kana taajabdee jirta jechuudha. Yaa. Fayyadamaa sooshaal miidiyaa kana taajabdee. Maal ta'uu qaba jetta gara fuulduraatti? Gara fuulduraatti baay'ee miidiyaan biyya sin ijaaraa biyya sin diiga. Kana gizeen jedhu yaa akkaataan qaamni fayyadamu sun itti dabarse ijaarama biyya kanaatiif illee baay'ee barbaachisaadha. Kana gizeen jedhu namni biyyattii tana keessatti ijaarama nama tokko obbolummaa kan labsu taanaan ijaarama biyya kanaa keessatti ga'ee guddaa qaba waan ta'eef kun jajjabeeffamuu waan qabudha. Asuma deebi'ee mootuyyuu lola wantoota adda addaa qaamni labsu kunniin immootuyyuu odoo gara ijaaramummaatti gara obbolummaatti deebi'anii waan jedhu kanan yaa. Bashannana hojii mitiiti. Xumura irratti jecha mansi gaafadha. Harka wayyaa jalaa jechuun maal jechuudha? Harka wayyaa jalaa jechuun akka nani yaadutti kan isin eebisime harka wayyaa jala kaanii harka akkas jechuudha. Natti fakkaata ani beeku garuu natti fakkaata akkas. Mee yaaltaa moo kan meetta? Yaadu lakki natti ta'u. Fira. Yaa. Fira jechuudha. Harka wayyaa jalaa. Itti amanti. Harka wayyaa jalaa gisee jennu. Shi. Harka wayyaa jalaa yaa nama namatti aanu jechuudha. Nama namatti aanu. Itti amanti. Yaa. Harka wayyaa jalaa jechuun uffata dhoska jechuudha. Uffata dhoska jechuudha. Uffata dhoska jechuudha. Amma harka uffata jalaa ta'e mitiira. Uffatatu harka dhoskee jedhamu. Harka wayyaa jalaa. Harka Uffata wayyaa. dhoksa jechuudha. Itti amanta? Isuma. Itti amanta? Isuma natti fakkaata. Uffata dhoksa jechuudha.
Qaama kee dhoska malee. Qaama kee oks. Uffanni qaama kee dhoska. Harka wayyaa jalaa jechuun fira sitti fakkaatanii si miidhan yookaan immoo akka nama obboleetitti yaaddu si duuba akka si waraanan kas jechuudha. Harka wayyaa jalaa jechuun karaa beekamtii hin qabne yookiin alkallattiidhaan jechuudha. Fakkeenyaaf waan illegaalii yookiin kan legaalii hin taane seera maleessummaa isa jedhama. Fakkeenyaaf dhimma tokko natti xumurachuu dhuftee legaaliidha yoon sirriidha ta'e harka wayyaa jalaatiin deemte yookiin musinnaa ta'u karaa ta'e naniifate qofti. Legaaliin osoo hin ta'in bifa ta'een yookiin mallattoodhaan walii gallee kan xumuramu jechuudha. Akkas jedhee nama. Harka wayyaa jalaa jechuun dhoksaadhaan natti fakkaate. Harka wayyaa jalaa jechuun dhoksaadhaan akkasuma. Dhoksaadhaan yookaan waan dhokate tokko jechuudha. Dhokfamee jechuudha harka wayyaa jalaa jechuudha. Harka wayyaa jalaa jechuun waan ijaan hin mul'anne waan dhokatee jiru tokko waan ijaan hin mul'anne garuu golbabamee yookaan immoo dhokatee kan jiru tokko jechuudha jedhee yaada. Akkasuma jedhee yaada garuu. Itti amanuu osoo hin ta'in ittuma namana garuu akkasuma jedhee waan yaaduuf hirgixanyaan ta'u. Harka wayyaa jalaa jechuun dhoksaatti jechuudha. Amantaa? Ayyee galatoom. Asii galatoom. Ayyee galatoom ulfaadha. Thank you Adillee. Galatooma. Ayyee galatoom ulfaadha. Hayyee galatooma asinis. Ayyee ulfaadha. Galatoom. Ayyee galatoom ulfaadha. Atis galatoom guddaa. Ayyee ulfaadha. Ayyee galatoom ulfaadha. Ayyee fayyaa ta'a galatooma. Ayyee ulfaadha. Ayyee galatoom ulfaadha. Asheetillee nuuf galadhu. Galatoom. Ulfaadha. Ayyee galatoom ulfaadha. Thank you. Ayyee galatoom ulfaadha. Galatooma asiisoo naaf feettanii. Hayyee kabajamtoota hordoftoota OGMC Miidiyaa kan daawwachaa jirtan bashannana OGMCti. Bashannana OGMC keenyarraa irraa barachaa itti bu'aaraa bashannana turtii bareedaa akkasiin dabarsitan abdii guddaa qabna. Maarree yeroon immoo yeroo deebii isaarraa himnurraa geenyatti jirra. Akkuma beekamu gaaffii tokkoffaarratti kan nuti gaafachaa turre bakka Oromoon Gujii Ardaa Jilaa itti gaggeeffatu maal jedhama jenneetti kan nuti gaafachaa turre. Akkuma beekamaa ture gaaffii kana namoonni hedduun argatanii jiru kanneen yaalanis jiru jechuudha. Deebiin isaas me'ee bokkuudha jechuudha. Gaaffii lammatarratti kan nuti gaafanne hibboodha. Akkas jedha ture. Ni deema hin dhaabbatu jenneeti kan nuti gaafachaa turre. Akkuma beekamu gaaffii kanas namni hedduun yaaleetii kanneen argatan jiru. Deebiin isaas bishaanidha jechuudha. Gaaffii sadaffaarratti kan nuti gaafachaa turre immoo miidiyaa hawaasaa yookiin sooshaal miidiyaa maal fayyadamtaa maal faa fayyadamtu jenneeti kan nuti gaafachaa turre. Waan irraa taajjaban kun akkas ta'uu qaba jedhanii deebii mataa isaanii nu biraan qaqqabsiisaadha kan isaan turani. Gaaffii xumuraarratti kan ani gaafachaa ture jechama ture jechuudha. Innis akkas jedha ture. Harka wayyaa jalaa jechuun maal jechuudha jenneetti kan nuti gaafachaa ture. Deebii kanas namoonni hedduu yaalaniiru kanneen argatanis jiru jechuudha. Deebiin isaas icciitii yookiin dhoksaadha jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota OGMC Miidiyaa sagantaan har'aaf qabannee kana fakkaatu ture. Torban qophii biraatiin deebinee hanga wal arginutti nagaatti nuuf tura.